badhaase. Amaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikum salam akkam jirtan? Nagee alhamdulillah baga jiraate osoo dura gara biraatitti hin dabarre mee aafiyaan bara koronaa keessaas dabarree as geenye akkam jirta nagee biyyi ambaatoo nagee. Nagaya wallahi biyyi ambaa bareedduudha koronaasis homaan jirtu alhamdulillah. Akkuma itti jiranitti jiruudha. Eeywa. Jiree fi maaliin tuffatan soddaatiin tuffatan jetti Oromoon. Abadan. Akkasii nagaa wallahi alhamdulillah isin bira akkam fayyaan aafiyaan ibadaan. Alhamdulillah galanni rabbiif haa ga'u rabbiin carraa nuu kennee guyyaa fedhe sababa ilmaan keetiin seenaa gartee rabbiin hojjete ati miti rabbiin waan hojjeteen arra walitti nu fide social media kan si arguus kan si dhagees dhagee sila waan kana gartee waan guddoo miidiyaa keenya miti miidiyaan Aljazeera CNN akhbaar adda addaa waan asooti biyya keenya keessa sila waan seenaa ta'e biyya teenyaafu waan mootummaa bira sila masaraa mootummaatti argamtu arra nu biratti argamte galatoomii hiree rabbiin waan fedheef kana mee dura gama keessan adeemu mee amaan eenyu ilma eenyuti eessa dhalate eessa guddate. An Amaan Hussein Haji Shonkaa Harbee jedhama. Eeywa. Kan itti dhaladhee Oromiyaadha godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda Shaalloo jedhamtu. Tole. Balbalti gaarora gosti tiyya gaarora. Balballi saanota. Aywa saanota mashallah. Gosti tiyya gaarora jechuudha. Abbaan kee Huseeni haati tiyya maqaan Huseenidha. Ganda Shaalloo jedhamtu dhaladhee roobeetti guddadhee. Aywa. Ammaaf ka jiraadhu Masrii Kaayiroo jiraadha. Mashallah gandeeti jiraattus ganda masuuqa ajaa'ibaa san dhufeen ture ganda san jiraata. Macaadii damo Madiinatu Nasri. Dubasan keessa jiraadha. Ganda sana eegaa ganda keenya sana eegaa gartanii marree namni ganda keenya sana argee fi namni biyyattiin nallee arge tokkoma. Dhuga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah. Meegaa akkana si badhaase mee duraan dursee inshallah haadhaa fi abbaa kee jidduu argamtee ilma gartee ati kan gafaati moo isa qulxusuuti moo isa jiddu galeessaati obbolowwaniif obboleettii waliin meeqaa wajjin dhalatteeti. Wallahi Abu Muasgi yoo miima rabbii tana qaqqabanii kalaalanii yoo namni keenya kun beeta ofirratti waa hin laalu malee dalagaan rabbii tuni waan ajaa'ibaati. Abbaan kiyya anaa qaba hanga kadhiyaa. Hayyee. Abbaan kiyya ilma dhiiraa argachuuf dubartii hedduu argatee handhalaa hedduu keessatti argame. Abbaan kiyya zamana sanitti zamana masgiidii wal deeffatanii zamana hin beektarree akkana san hin jennu. Akkas. Akkitti argamee haadhatiyaan nama afur jettutti argame haadhatiyyaa irraa argame jechuudha. Abbaan kiyya garuu gara dubartii sagalii qabanii dubara sagal keessa ilma dhiiraa na argate hangafa ana booda argate. Eeywa. Kanaaf rabbiin miima ofii qabu dalagaa ofii dalagu takka. Akkas. Kun xiqqaa kun guddaadhaa kun akkasii hin jedhu dandeettiin isa harka jirti waan ta'eef waan beeku isattu beeka malee namni waan beeku hin qabu jechuudha. Abadan ilmi namaan beeku waa takkaa'u. Kanaaf argachuu ilmaan xiyyaa irratti waan hedduu of duuba deebi'ee yeroo yaadadhu waa hedduu na yaadachiisaa jechuudha. Tokkoffaa abbaan kiyya ilma dhiiraa argachuuf yeroo dheeraa itti fudhate akka qofaa miti. Namoonni hedduun namoonni intala durbaallee haa ta'u dhiira kan hin qabne haati abbaan haadha mana kiyyaa masa nama intala durbaa waan taateen alatti ilma dhiiraa tokko hin qabu jechuudha. Rabbiin ammoo namaan na badhaasee ilmoo dhiiraa sadii fi ilmoo dhiiraa afurii fi dubara takka naa kenne ilma dhiiraa tokko rabbiin narraa fudhate shafiyaan na jalaa ta'e sunis bakkuma kayrii dhaqee nu eeggata. Rabbiin agartee akka fedhe qaba. Mee inshallah suuraa agartee daawwattoota keenya isin argisiisaa ijoollee babbareedduu tana inshallah. Wallahi rabbiin abbaa fedheef akkanatti nama badhaasaa kunoo akkanatti badhaasee galanni rabbiif haa ga'u akkanatti jiranii kunoo ilma meegaa akkana jiran meeqa amma si harka ilmaan kan kee kan lubbuu jiran afuri. Anamma intala durbaa takkaa fi ilma dhiiraa sadii qaba jechuudha. Allahu akbar. Maqaa maalitti ba abbaa eenyuutiin siin jaaga dubbiin jajjabduudha. Maqaa kana wallahi
jalqaba niyyaan qalbii keessa ni jirtu maqaan nama maqaa irra jiru kana osoo hin taane haqiiqatti maqaan amma irra jiru kunillee ammatti jira. Aywa. Ammootu haqiiqatti ani maqaan ani isaaniif qopheesse tokko ilma dhiiraa hangafaa Islaam jedheeni. Aywa. Ka haqiiqaa ka qopheesseef ilma dhiiraa. Islaam baaftee ilma dhiiraa. Ilma dhiiraa hangafaa Islaam jedheeni. Itti aansee Bilaal jedheeni, Muhammad jedheeni, Sooretti jedheeni. Soorettiin obboleettii xiyyaa makiinaatu narraa ajjeese. Umrii isii waggaa 10tti Rabbi rahmata isheef haa godhu. Osuma bareedduu Rabbiin isee haa qubsiisu. Maqaa obboleettii xiyyaa tana baafachuudhaaf ani osoo hin fuudhin dura osoo bakka fuudhan hin gahin osoo haadha xiyyaan hin fuudhin haadhatii gola haadha xiyyaati hin bahin dura yooniin ilmoo argate sooretti gochaa ture. Aywa. Daawwattoota keenya. Bilbila dhajeeku jira maalee dhiifama noofolcha. Maali akkuma taate akkuma cabanitti suutuma inshallah godhaati waan addaa silaa kana kallattiin waliin jiraannee wal bira teenyee dhugaa ilmaan qabachaa ilmaan ol fuudhaa eebbisaa du'aa itti godhaa itti tuttufaa silaa marqaa fi micciirraa fi daadhii aannan dhugaa waliin goona. Qilleensuma irratti afaan goggogaa bishaanis waliin kannine goona. Mee haati gartee musliim haati islaamoo ijoollee isaati siinoo. Haati Islaam ijoollee Shawaa walis ganda duwwaa shanii dhalattee guddattee jechuudha. Ammootu namoonni tokko tokko kan gaafatu jira. Haati gaatullee haa guddattullee namni du'a isheen kenna banan sanirraa waa hedduu hubachuu danda'a jedhee yaada. Dubartiin takka dursa ani isaan caalaa beekeetii miti dubartiin takka viidiyoo gabbaatee mul'achuu miti kophaa isiyyuu gabayaa gad hin dhiisinaa jedhaa kitaabni ani isaan caalan beekuu sana isaantu isiniin jedha. Kanaaf noofolchaa haadha mana xiyyaa namoonni barbaadan hedduu jira. Haati kaatullee haa guddattullee ijoollummaan illee nutti haa jiraattu haga kiyyatti sila haadha mana xiyyaa tanaan amma akkara viidiyoos baasuu hin fedhu. Komiin akkasii wayii ammootu kaka'uu ni jira. Akka tasaa guyyaa isaanii arusbaa isaanii irratti kan argame wayii ni jirti. Noofolchaa isiniin jedha akka shari'aa kennaanitti dubartiin xiqqishoo karaa sanirratti illee buluu dadhabnu. Dhuga waan dandeenye dalaguun dirqama ta'a dubartii fi warqii fi meetaa fi bakka bareeddu kaa'anii waan sooshaal miidiyaa irratti gartee caatiin qaaliidha dubartiin qaaliidha beeke bakka iddoo qaaliidha qabdi. Maashaallah. Asumaan baga isiillee gartee gammachiisee baga eebbisee gartee ilmaan dila kana hortee rabbiin lubbuu isiillee maashaallah rabbi si haa eebbisu rabbi jiruu bareedduu ilmaan gartee horte siifaa dabalu ammallee tokko gartee kiniina nyaatee sayyidaliyyaa irraa qofee qusannaa maatii jee fixaa jira tokko kanatti itti kanna tokko gartee birrii kanneen mazza dhaqee kadhata gadaama isaa balleessee egaa waggaa meeqa zinaa sagaggaalummaa dalagee ilmoo gartee rabbiin dhoorkatee booyaa jira hajjii dhaqee kadhata gartee masjida deemee kadhata rabbiin abbaa fadheef kanna akkana si badhaasa tokkoon kadhanne atiin kadhanne takka lama naa kan hin jenne akkana si badhaase maashaallah baqiinsi illee badhaasee galanni rabbii faagee jedha. Amin amin. Wallahi sheeka kiyya anamma waallee silaa dubbachuu illee hin fedhu haasa'uu illee hin fedhu garuu immoo afaanitti isin qabee dhiifama noofoo waan takka jira namni rabbii ofii onneen isaa namni rabbii jiise namni onneen isaa sodaa wayii rabbiin xiqqoo isiillee keessa kaa'e rabbii ofii kana yaadata. Namoonni baay'een namoonni shabaabummaan itti taphatu kakkaanaa kana fakkaatu dirri kiyya hiriyyaan kiyya ka wajji oolu ka wajji bullu ka jaaketii takka waliin uffannu baay'een ka ilmoo dhaluuf hawwii qabu ka sodaan onnee keessa burkuteessitellee ni jira. Ka sodaa malee illee argachuus hin feene hedduu jira jechuudha. Garuu ammootu abbaa kiyya tokkootu biyya kana keessa jira. Rabbiin abbaan si dhalee qofaaf osoo hin taane namni wajjin jirtu yoo gaarii sii ta'e abbaa sii ta'uu danda'a obboleessaa obboleettii haadha sii ta'uu danda'a jechuudha. Rabbiin biyya baqaa tana keessatti abbaallee haadhallee obboleessallee naa kennee jira. Maqoota jiraallee keessaa dha'uu hin fedhu garuu ammootu silaa namoota 3-4 keessaa dha'ee natti tola ture. Abbaa kiyya tokko ture Suudii ture dhufee haadha manaa isaa fuudhe waggaa 28 waggaa 30 kana ni ga'anii. Waggaa 28 keessa ilmoo isaa ilmoo argachuuf waggaa
isaan yoo na dhagaan na dhagaanii yoo na dhageen illee nuti wajjuma jirraa jechuudha biyyuma takka keessa hojii jira ammaaf. Tole. Waggaa 21 ilmoo kadhatee hin guddifadha jedhee UN yookaan qayyim masqalii sanis dhaqee gaafatee jira jechuudha. Waan rabbii dalagu jechuu barbaadeeti. Subhanallah. Waggaa 21tti rabbiin ilmoo durbaa takka kenneef. Aywa. Haadha mana isaa san hin hifanne haati mana isaa sun waan kana wannan kaaseef yookaan ammootu waan nama sanii haasa'uuf miti. Namni barnoota irraa argatuuf waggaa 28 wajji jiraattee atiin hin dhalu yookaan immoo isin dhalu jedhee namni wal biraa deema. Naam. Garuu ammootu yoo rabbiin karaa halaalaatiin karaa rabbi jedhuun kan walitti dhuftu taate akka laayyootti wanni gamanni kan keessuun immoo sansalanni atiif rabbii walitti qabdu sun hin cituu jechuudha. Dhugaa. Waan kana yookaan waan sanbichaa laalee osoo hin ta'in bultii xiyyaarratti yookaan immoo gaafa bultii ijaarratte maana haadhaaf abbaa dandeetii yookaan dandeetii barachuu dandeetti. Dhugaa. Jiruu xiyyaarraa waa baay'ee taasisuu danda'a. Haadha mana xiyyaatti waliin bu'uu danda'a. Rabbiin ammootu akka ati jarjarte osoo hin ta'in akka ofii fedhe san godha waan baay'ee jechuudha. Kanaaf rabbiin silaa ummata san isin yookaan yoo isin rakkoo qabaatu taate lakki abbaa mana kiyyaati hin dhaltu an ammoo umrii xiyyanarraa hin fixin hin dhala hin jenneen abbaan manaa ishiillee lakki ati hin dhaltu an sirraa deemaa nuti biraa fuudhaan jenneen dalagaa rabbii tana sheeka dalagaa rabbii tana waggaa 20 takka keessatti intala durbaa takka rabbi kenneef intala durbaa takka yookaan waffaqeen jechuudha. San booda amatatti ilma dhiiraa tokko rabbi kenneef gaafa ani ilmoo argadde sheetichi wallahi Mustafaa saa ta'u hospitaala jechuu barbaade. Na biraa hin hafne haga mana kiyyaa haga mucaa awwaalluu mana kiyyaa na biraa hin baane jechuu. Akkasuma abbitti mucaa jedhamu jira hedduu takka obboleessa kiyyaa hangalata isaa himeellee hin fixu haadhatii jira haadhatii kaasuu hin fedhu haadha na dhalte qofa osoo hin taane haati si wajjin ifaajje si gadhaabde karaa si garsiifte tartiiba si qabsiifte haadhateeti namni gaarii si ta'e marti isaayuu. Dubartiin martuu obboleettiiteen haadhateenna haa taatu namni sitti waa wayii si dura qabe haadhumateeti jechuu barbaadeeti sheekakii. Wallahi waan akkana irraa barnoota haa argattaniif waan kana isin hime shabaabni bakka iyyuu jiru bakka rabbiin agartee kaayiroo keessallee haa ta'u biyya biyyatti nu faffacaase kun isin bira haa jiraatu dubartiin silaa gabba'uun illee hin maltu. Dhiirris akkasuma ta'e rabbiin nu haa qajeelchu rabbiin tartiibatti nu haa deebisu jechuu barbaade. Amin. Yeroo jiraanne waan hedduu waan haasoo jira. Akkas seenaa bareedduu kaastee baay'eetu gartee haati mana kiyyaa hin deettu jettee gartee hin dhaltu yookaan hin deettu jedhee addaa ba'e deemtee kan biraa hirumtee rabbiin kenneef obsuu dhabuudha. Nabiyyullaahi Ibrahim yoo fudhannee waggaa 98 taa'ee haati mana isaa waggaa Ibrahim waggaa 100 haati mana 90 wayi yoo dogoggoruu baadhee rabbiin ilma Isaaqii fi gartee Ismaa'il rabbiin isaan gammachiise boo gartee maseenate haati mana tola jaabde Jibriil yeroo itti dhufee gartee imaan isin gammachiifne jedhee hin sayite hin kofalte jedhan boo anaa maseenate waan takka ilmoon arganne waggaa dila kana waggaa 90 waa eenyu waliin ta'anii Ibrahim obsee rabbiin akkana kanneef abbaa fedhe dhorkataa namaa kanna aboo waliin obsa rabbii kana baay'een beeka maatummaatti ofii tiyyaa keessaa maatii biraa keessa waliin ture rabbiin lakkuu kanneef hedduu jira kaan gartee dhiira malee deettu jedheeti gartee haadha mana isaa gallakkisa kaan shamara malee dhaltu jedhan deettu kannaa rabbiiti bookun hundinuu kannaadha rabbii kana jala gubaatee kan biratti argatti sheenaa godha jechuudha waliin obsuu waliin taa'u akkana mee maashaallah gaa gartee imala silaa laala dubar dhiirti waan hundinii mudanti jedhan hin dhalcha malee ulfan baadhatu gartee waa hedduu isii mudate yoon beeytan waan kana gartee yani ultrasound faalaalee namni waan jira lakku garaa qabdi hangana qabdi adada isii lakkoofsa daa'immanii beeytan moo addunyaa gaa eega dhufan beeytan. Wallahi dhugaa dubbachuuf dursa yoo kara mataa kiyyaas deebe waan duubanna deebisu baay'ee achirraa silaa isinii haasa'e gisee yeroo qabanne achirraa itti fufne akkuma isiniin jedhe dubartii keessatti dhaladhee dubartii keessa guddadhee hangafa ilma hangafa yookaan obboleessa hangafa ni hawwaa guddadhee silaa hangafa qabaadhe jedhee ni hawwaa ilaa amma rabbiin obboleessa hangafa wayii naa kenne jettee nu hawwitaa jechuudha ati waan jiruu ta'e keessatti hawwitu ni jira. Gaafa ijoollummaan na jirtu haadha tiyya bira taa'ee ana raayyaa abbaa mancaa kana hedduu dhageeffadha.
Waa'ee fuudhaa fi heerumaa Jira. sirba nashiidaa fuudhaa fi heerumaa 12ffaa moo 13ffaa na fakkaata hedduun dhageeffadha. Gizee maraayyuu haati xiyyatu na lolti. Maali ati osoo hin gahin geettee osoo maal bakka hin gahin osoo maal hin godhin naan jedhanii haati xiyyatuun na lolanii jechuudha. Alhaadha xiyya tanaan fuudhuu barbaadaa umriin tee ganaadhaa naan jedhan isaan dhugaadhaan umriin tee gaafa sanatti kaadha. Achi boodaan biyyarraa bahee jennaaniin biyya tana dhufee takka biyya biraas hin deemne. Egaa ammootu isii dura biyya tana tutturee isiin bara 2018 biyya tana dhuftee bara 2020 keessa wal fuune. Guyyaa wal fuunurraa guyyaa isitti dhufee wal baruun irraa kaasee ilmoo fedhaa akkana fedhaa halaalaan walitti dhufnaa waliigallee walirraa gargar baanee. Achi booda walitti dhufnee abbaa kiyyaas dubbisee maatiisis dubbisee faamilii gamaa gamanaa dubbisnee walitti haasofnee jechuudha. Nikaa godhannee egaa walitti dhufnee booda waan namni fayyadamu kulli isaatu iyyuu waan shari'aa ta'e keessaallee dhorkaa taate akkasuma kiniini isaa ta'u marfee shari'aa ta'e keessatti rabbiin hin eeyyamne jechuudha. Riskii ofii isaati itti banu. Riskii nuti iyyuu waan irraa nyaannu waan irraa dhugnu ilaa ammaa of hin beekne. Akkana. Abbaa fi haadhatu bira jira. Ayyoo bira hin jiraanne ilmoon tiyyaa. Rabbiin umrii na dheeressu ilmaan tiyyees rabbii umrii dheeressu hunda keenya rabbii umrii dheeressu. Silaan anarra biraa kufeesi. Numa guddatti jechuudha ijoolleen tun bakka numa geetti. Dhuga. Kanaaf wanni namni itti yaadu kun waan namni yaadu kun qisuu isii sirrii miti. Dalagoysuun akka waan of goysu. Namni sun yoo deebiin yoo argatin waan jedhu jira. Achi booda wanti seenaa ta'e keessatti ati totu taatu baddu namni waan laayifii jireenya ofii keessatti dabarsu hedduu qaba. Ilmoo argachuudhaaf eega barbaade karaa amata haga of shakku takka ga'ee jechuun waa'ee kiyyaarraa waan isin ibsuu barbaadeef. Hagaa ani mataan rabbi naa kenne kun wallahi summa wallahi haakimii deemuuf ga'ee jira. Subhanallah. Namni na amane immoo hin dhiisaa jechuudha. Wallahi summa wallahi yani waan ofii kiyyaa dalayde waan of dubbaa san ni beektaa jechuudha. Kulliin namaa ilma dhiiraa kun wantee waan dhufu ni kakataa dubartii takka wajjin waan biraa keessa waan hin taane haasayaa. Wantoonni kunniin ammoo gaafa inni sheessu. Gaafa bultii keessa ta'etti gaafa ilmoo guddaa umriin achi siiqaa deemtuun adda halkan takka bultu jijjiiramaa deemta gaafa sammootu sheenaatti keessa hin baane si ta'a jechuudha. Achi booda haakimas waan akkasii yaaluuf osoo hawwii qabnu guyyaa takka haadha mana xiyyaati wallabeen akka malee. Tole. Wallabbiin kenna ramadaana dhufee ramadaana san keessa nama wallabdee wayiitii walitti araaramtan malee jedheeni namni sun nama anaan gandaa ture isiin kallattii biraa fudhattee akkamitti nama kiyyaati tiyyaam nam jettaa waan jedhu wayiitti dhufee an akkas osoo hin ta'in ammootu jiini tun ji'a ulfaatu ji'a kana keessa ammoo waliin ooduu wal cufuun yookaan ammootu guyyaa sadi biraa kan ta'e an akka itti beekutti akka itti dhaga'ee ittiin qaraanellee. Akkas. Walitti fidee jennaan dubartiidha. Akkuma isaan itti yaadantu akkasi. Jettee tummaan ofirraa dhiisee walii araarsee dagattee guyyaa lama sadi gaafa geettu gargar bahuu baay'ee natti dallantee turte. Achi booda waan ittiin beebicheekii kana yoo laaltu waan anaaf isii jedhu dhabame san agartee gammachuudhaan naaf himte. Haakima deemuuf turre nu jalqaba argitee naaf himtee jennaan hin amannee haakimii deemuu qabna jedheeni haakimii deemne yeroo haakimii deemnu ultrasound ta'ee laallee maal jennu achi keessatti wanti baay'eedhaan waan anaaf jalqaba ilmoo jalqabaati hin beeku. Nama wajjin hin deemne wanti baay'eedhaan maal inni jedhee gaafadhee doktora gaafadhee jennaaniin. Abshir. Wallahi tuni kenna oliti akkana kana kuno leenca mashallah leenca rabbi subhanahu akka fadhin nama godha akka fadhin nama badhaasa
Nuti biyya keessatti lakkuu kan beeknu takka Niitoorkiitu na lamuma. rakkisu jira. Abshir abshir. Namattu nara bilbilee na rakkisu jira hedduu takka dhiifama na godha. Abshir abshir. Achi booda hakimii yeroo halluu wanti achi keessatti baay'eedha. Wayita koompitara keessa laalan maal jedhan nama baay'eedha. Maali jedhee gaafadhee jennaaniin mushwaa kiis naan jedhee afaan oromootitti maali jedhee jennaaniin kiisii takka miti kiisii sadii nuun jedhe. Daa'imni keessan lakkuudhaan nuun jedhe. Ya Allah. Haati mana xiyyaa yoo rabbi jal'inaa wal arguun kenna hin oolu. Haalaan xiqqoodha jechuudha. Aywa. Umrittillee xiqqoodha, qaamattis xiqqoodha, furdoon miti hojjaas gabaabduudha, qaamas hin qabdu. Qalloodha. Hin rifatte moo hin gammadde duba? Gammaddellee rifattellee gammadellee rifattellee anillee akka gama kiyyaatti karaa biratti argu jechuudha lamaanuu. Tole. San booda isin doktor irratti himee jennaaniin narraa qannafamuu danda'a jettee gaafattee ani lolee akkamitti akkana jettaan isin waan hin danda'u jettee waan fudhatteef akkamitti akkana jettaa jedheeni doktor illee mamnu'aa jedheeni dhorkaadhaa waan akkanaa waan rabbi sii kennee yoo mara dhabuu taate malee waa takkaa godhuu hin danda'amu jennaan ani waan akkanaa takkaallee godheen beekuu rabbii waan irraan hin gaafanne dalagaan harka keessaa hin qabne keessaa isa tokko godhees hin beekuu rabbiin karaa fi karaa na kenneef akka na kenne akka malee na kenne karaan taane awwaluma rabbi na dhoofini naa kenninaan ilmoo waan akkasii keessaa yeroo jechuu jalqabu. Achi booda isiin akkasitee achuma tateettee boo'uu eegalte anis isii dhohisee gammachuu keessa boo'icha jira jechuudha. Yeroo lachii gabbaanu osoo haadha tiyya hin bilbilin haadha tiyya homaa waan dhohisu hin jiru haati tiyya ani hiriyyaa tiyya haadha tiyya obboleettii tiyya waa hunda tiyya abbaan itti haasaa lubbuun jira haati tiyyallee lubbuun jirti sababa niitii baay'ee waliin agarru abbaa kiyyaan haadha tiyyaan qajeellotti wal agarruuf itti haasaa jechuudha. Osoo isiidhaan dawwaliin hiriyyaa kiyya Saadiq jedhamu dawwalee akkana jedhee booyaa isii dura deemaa booyaa itti hima. Isiin sana duubaan deemtii ni booti. Maaliif akka booti isiin illee hin beektu waan illee hin beeku. Garuu gammachuudha wanti sun. Gammachuu fi yaaddoo uuma adda addaa jechuun waan gargaarsa mudatin. Bakka wanna kanaa kun yeroo na dhagaamutti namoonni tokko itti himu yeroo itti himu. Laa osoon Saadiqitti himee Saadiq shiru akka rakkoon takkan jiru maali naan jedhee na jajjabeessee booyaa itti deebiisee ofitti qabee waan isin himee yaage. Allahu akbar. Maaleesh dhiifama naa godha nama narra bilbila. Achi osoo deemu jirru karaa irraa gorree waan isin firaafiree kana ammarraa itti guruu eegalle. Mana osoo hin gahin mana bilbilaa wayii bira gahee jennaan haadha tiyyaa bilbile onlaayina irra hin jiranii. Bilbilee fi onlaayina seenamee akkana jedheeni haadha tiyyaa himee haati tiyya dhageessee hedduu gammaddee jennaan waan takka yaadda obboleessa ilma kiyya naan jedhanii. Na jajjabeessanii anaachi durallee yaadne hin beekaa achi eega itti himee geessee obboleettii jirtu yookaan immoo finfinnee jirtu. Heebii jennaan akkana jedhee jennaan rifattee isiillee dubbisanii maal jedhanii achi booda rifadhe nama eega haadha tiyyaaf obboleettii tiyya hangafaatitti himee booda nin saalfadhe. Maaltu na gargaarte wanti kun waan teknooloojii jedhanii olii gad oofani. Wanni kun waan kijibaa wayii na godha jedhee fuudheetiin mana doktoraa biraa. Ammas ati doktora kanarraa deemtee kan biraa dheeyite jechuudha. Shakkee jiraree haadhatii jibburu akkamitti jedha hayyee. Achi fuudheetiin doktora bira fidee doktora bira yeroon fidutti sunis ni laalee sun waan bira afur min jedhaa maal min jedhaa fayyaan qabu jennee biraa baadha. Ajiib tole. Aboo irra cufne. Dubbiin piraankii si fakkaatu turte jechuudha. Aboo nurratti hin dawwalin rabbi sodaadhaatii onlaayinii onirra jiru. Uumaa haa godhan osoo arganii daawwattoota keenya akkana maashaallah. Ayyee tole gartee amaan ko. Kanaaf gaggabaabsinee isinii himna. Sanbooda bilbila. Doktorri sun afurnaan jedhee jennaaniin fayyaan qabu jedhee biraa kutee. Achi booda ammas ka bira dhaqee sunis waan biraa naan jedhee sadaffaa bira wayita dhaqu sadii naan jedhe bakka akka dhugaan lamaan san qabadhee mana yaalaa lama qabadhee jaarraa osoo hordofu jiru
Musteefaa guddaa wayii nu erganii Musteefaa san dhaqee yeroo jedhutti afur katiir nuun jedha baay'ee jechuudha. Sadii lakki afurii lakki shanii lakki mee gara jaayee la ana mushaarif ani beeku waan ani irraa beeku jiru baay'eedha. Kun nama yaaddeessa. Garuu mucattiin hin dandeettu maal naan jedha baasii maal waan akkasii na duddufa. Takka waan rabbi natti haru takkaallee yaadeellee hin beeku. Hiriyyaan kiyyallee ka akka dhugaatitti jaaladhullee na jaalatallee jedhee yaadu. Hin jaaladhaan akka kiyyatti. Keessa isaa isaaf beekaa garuu waan gaarii na yaada jedhee yaada. Zaman as garuu kana eegan ilmoo argadhe sheeka kiyyaan nama na jaalatu hin dhabe. Waan saniif jedhe hin jaaladhaa malee nama na jaalatu hin beeku. Nama garuu hin jaaladha. Namas miidhuun achi namni sunniinis anaaf haa ta'u waan isaan beeku anumaaf na fakkaata. Anumaaf irra kataa jaartimaa fi ilmaan illee biyyatti ergillee namni jedhus ni jira. Ka keessaa baasis naan jedhu ni jira. Takkaallee dhageenyee rabbiin miimaa ofii qabu. Akkasumatti isiillee dandeessisee anallee dandeessisee bakka kana nu ga'ee nuti waan irraa beenu hin jiru. Awwala garuu dhugaa hin beekna. Ilmi sadi ta'u hin beeka. Eegara afur ta'ullee natti himamee jira. Shanaffaa garuu guyyaa gaafa isiin deemtu yookaan immoo namoonni tokko tokko dhaalutti beekaa dubartii dhala hin jedhamtu dhalte hin jedhamtu deesse yookaan ammoo hoffolte jedhama. Gaafa isiin hoffolte yookaan ammoo deessu san shanaffaa rabbiin shanurraa fudhatee ilmaan gabaasan isa beena jechuudha. Shanaffaa guyyaa san beena. Guyyaa isiin silaa deettu san guyyaa inni shafee anurraa ta'e guyyaa isiin silaa deettu san dura guyyaa tokko atraasodii seessanii ilaalanii maa rabbii dalagaa hedduu nama ajaa'ibdi. Laalanii jedhan ilmaan tanniisa ilmaan lama bicha argan garaa kana keessatti doktortichi nu lolee jechuudha. Na sobu jirtanii nuti bu'uudha shanii ol hospitaala sanitti rakkachaa turre achi keessa turre namni nu beekullee jiru akkanatti illee namatti ni manne waan tokko yoo humna keetii ol taate malee baastee illee namaan ibsitu jechuudha. Achi keessa turre hedduu takka bakka namtichi nu barbaadee jennaaniin sa'aatii wayii jedhee borganama deetsii jedhee nu biraa deeme borganama osoo hin dhufin isiin ilma shafi'aa narraa ta'e san deessee jedhin isa abii yookaan normaala deettee kaan opereeshinaan deettee akkasitti haati mana xiyyaa miidhama irra jirti. Miidhama akkanarra hin jirtu. Kallattii takkaan hin deenne akka ilmoo namaa baqaysanii karaa rabbi jedhenis rabbiin kenneefi irraa fudhate gara isiin humna isiitti ol taanaan immoo baqaysanii irraa fuudhan. Akkasitti guyyaa sammaa jechuu barbaadeetti sheeka kiyya shanaffaallee. Wallahi waan namas gammachiisu waan namas yaachisu yaaddo hunduma keessa namni gartee duraan gartee jaalalleen wal jaalatu guyyaan haa wal fuudhu wal kan bulti irrifata guyyaan haa sanuu kan duraan wal janajjanu arra gartee badhaasa kanaas badhaase biyya teenyatti illee rabbiin gartee maqaa gartee rabbiin kenna rabbi torke keessaa qaba mootummaan takka keessaa harkaan qabu shaniin harkaa keessaan qabu rabbi kan waan kan argamsiise ilmi namaa kan takkaa'u argatee takkittuma san ofirraa baasaa jira gartee kan takkaa'u argatu takka mana ofirraa baasa yaani takka haadha manaatu deemee ofirraa baasa takkaatu kana dila kana rabbiin isinii kennee karaa rabbiitti irratti rabbuma irratti tawakkala gootanii gartee hiraarii yaaddoo keessa dabaraa rabbiin nagaan isiis baraaree ilmaanis fidee kaan shafaa isiniif godhe isa kan isinii kenne isa kaanis kan fudhate beektu. Wallahi akkasi biyya teenya keessatti kan hin dhagee kan nama sadii akkan argate malee yaani seenatti hin dhageenye shanii fi akkan nama argate tuni waan addaati kennaadha ummata Oromoo keessaan baalee qofatti miti hawaasa Oromoo kutaa kudha takkaa hunda keessattuu kan argame sirraahi sanuu jiruu baqaa keessatti kan argatte meegaa rabbiin tokko hiree gartee buluu fi giriin kaardii jee barbaadu hiree sanii hiree rabbiin guddoo tana sii kenne biyya baqaa keessa rabbiin tana si badhaase mee hangam takka keessa gartee yaani yeroo ammaa kan ilmaanii hojii akkamii jirtan mee inshaallahu ta'ala gara daawwattoota keenya waan isaan gartee godhuu qabaniif kaan isaanumaatu itti deebi'a. Dhugaadha sheeka kiyya ulfaadha nagaafachuu keessanii waan hedduu baay'ee waan haasawaa barbaadu waan naasoo inni jira.
duraan dursaani gaaffii uummata jira. Wanni dogongore yooni wallaan yookaan immoo miidhaan tiibichaa namiitee yoo yaani hin beeku an afaan Oromoo cinqii bisootii waan akkasii sun nagooteen hin beeku. Garuu ammootiyyuu an namni intervii nagoode Mubaarak Musammaa Aslii isaan lamaanii namni na gargaarillee nama muraasa na gargaare baay'ee. Garuu ammootiyyuu wanti uummata Oromoo kana gaafachuu barbaadu. Tokkoffaa nam tokko namni rakkate namni beela yookaan ammoo namni ilmoo wajji rakkate namni bakka bulu dhabe namni fayyaa dhabe laazima yookaan aktiivistii ta'uu hin qabu yookaan beekamtii argachuu qabaachuu hin qabu. Anarra jaakeettii uffadhee waan deemuuf dhabaa yookaan ammoo qabaataa si fakkaachuu hin danda'u. Uffanni an uffadhu murteessaa miti. Namoonni baay'een waan ani tujjaarummaa wayii haa ta'u wanti narraa dubbifamu yookaan ammoo wallahi tokko kun hiree ummanni afaan ka rabbiin harka sii jiiseef onnee sii jiisellee bar yoonitu irraa kafalee sarraatanyaa godheef summa wallahi sarraatanyaa miti. Waan barsii ilaa ammaa sirnaan namurre. Imbe waan barsiis aanan naan kennin ayyuennin. Ya Allah. Wallahi wanni narraa jijjiirame wanni kalee qabuu fi wanni anarra qabu wanni narraa jijjiirame hin jiru. Namni na gargaare namni si gargaare naan jedhu. Waan dubbachuu hin barbaanne yookaan ammoo waan namni naa ta'e dubbachuu hin barbaanne. Minisoota irraa guyyaa deengaddaa namni wayii naa erge wallahi doolaara 40 doolaara 30 naa ergitee homaa sin miitu homaallee sin nirritu garuu ammoo yoonin namni ilmoon irra rakkatte hin jiru namni haadhaaf abbaan tante rakkattee jaalattu ni jira namni ilmoon isaa rakkattee jaalatu ni jira hin jiru bar namni tokko jaalateeti miti barshee kawweta gabbayee haasa'u. Abadan. Mootummaan yeroo lallabatu mootummaan illee namatti ajama. Waan tokko isinitti hima. Sheekaan hundeen tiyya warri haadha tiyya warra Zeynal warra Kabirseen Alii Kabirseen Qaadiroo jedhama. Namni hin beekne haa beeku. Abdul Wahab yookaan Buumaddiin abbaan OP22 hin beekte yoo ta'e hin beeku waan sheeka weellee keessatti illee nuu gobanaa sirbeefii jira. Kanaaf inni dubri. Aywa. Har'a inni abbaa maaliiti? In ta'uu bara sheeka. Har'a isa gaafataan jiran uummata Oromoo bal'aa kana gaafachuu jira. Dubrii kiyya jedhee gaafachuutti hin jiran sheeka. Akkas. Uummata Oromoo kanaan ammoo na gargaarii na cinaa qabadhu. Tanaaf ilmaan tana arguu jira namni ilmaan sadiitu ciisuu jira. Ilmoon tokko asirra ciisuu jira. Ilmoon tokkicha asirra ciisuu jiru kun amma guyyaa sadii ni qufaa ni dhukkuma. Har'a yoo inni fuudhee deemee bor birri kun kudhan na gaafatan inni isaa fuudha. Laazima waan ta'e san isinitti himachuun qabu. Yoo rabbiif jedhe namni na bira dhaabachuu qaba. Sheeka yoo dogongora sanirraa dhugaa rabbi subhanahu wa ta'ala ilmi namaa rakkatu malee namatti hin himatu. Gartee namni wal gargaaru namni gargaarsa gartee deeggarsa hin barbaanne addunyaa kanarraa hin jiru. Rabbi callaa malee mootummaan yoo taate Mubaarak irratti maallaqa akkasii Aslii irratti maallaqni Mubaarak irratti yoo qabaatte karaa qaba jedhee namni sun naa eegan. Naan erginian bakka naan erginitti bakka na quban qabnetti maqaa Facebook kiyyaa hin beeka namni na gargaaruu barbaadu akkaawuntii haadha xiyyaa kenneef namni biyya kana na erguu danda'u biyya kana na erguu danda'a. Mee tole asumaan akkaawuntii waan sanii inshallah eega waan nummaa dhufneefu kaayyoon namni wal bira dhaabbachuu naguma maashaallah jechuu du'aayii qofa osoo hin ta'in kuno akkaawuntiin asirra jiru Zeyni Haaji Aliyaati moo Aliyyi kanan Haaji Aliyyi Kabirseen Haaji Aliyyi Hussein jedha akkasuma galchan. Lakkoofsichi sirrii ta'ee jennaan maqaan rakkoo hin qabu. Abshir kana akkaawuntiin kun asii baankiin maqaan isii baankii tamii hin beekne baankii gamtaa Oromiyaa ta'e Nigdi Baankii Itoophiyaan Nigdi Baankiidha. Obbolowwan kiyya asirraa agartan namni daawwachaa jirtan kuma lama kan jala jirtan kun hundinuu namuu waan dandeessan kan birrii qabu birrii kan shilingii qabu
an qarshii qabu, maaliif an doolaara maaliif qabu, isin an jette diinaara qabu, an gartee dirhama qabu, yuuroo qabu, please. Namni waanuma godha kun akkauntiin kana kan biraatii miti kan biyya ambaatii miti aboo ilmaan shan wajjin biyya baqattummaa keessa rabbii kanneef hin fixu hin ajjeesu rabbi wallaahi nuti gargaaruu baannus sumuni kan nu baannus rabbiin hin numa guddisa. guddatti nu ima guddatti baraate Abbaan ifaatii ilmaan biraa du'a baay'eetu jira biyya teenya keessaa numa guddatan atii miti gadaameessaa keessa rabbiittis. Way jarri kun gadaameessaa keessa ilmaan shanan kana nyaachisu turani rabbiin nahnu narzuqukum wa iyyaakum jedha abbaa fi haadhaa hunuun nafaquu ture ilmaan illee rizqii isaanii narra jirti jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala sababa barbaanna malee rabbi kan nama razaqu mee namnummaan rabbii jechaas daqata feesbuuk isaanii beeytanii feesbuukii kiyya jalatti godha gartee asirratti isinii maxxansa lakkoofsa isaatis akkaawunti kanaas ni maxxansa kun akkuma asirra jiru ni maxxansa namni rabbiin isaa danda'e Anka dandeessani kan isin hin jennu gargaara wallahi sila arra biyya biraa addunyaa biraa taate inni kun iddoo godhatee gamoo godhatee seenaa godhatame miidiyaan adda adda mee OMN no isa jira waan kana isaatu dabarsa kan agar mee miidiyaan waan argame takka waan baasa nama du'a qaba dabarsu sheeka waan naasa'uu barbaadu baay'ee jira garuu annama OMN keessa jira director OMN ka biyya kana keessa jirus ni jira dhufee mana kiyya na laalee jira ajaa'iba wallahi waan dubbachuun fedhan ana caala ganda ofii akka dursanillee ni beeka ani waan baay'ee wantan dubbadhu ni jira garuu ammoo guyyaa eeggatti wanti mul'u isaayyuu dhabeetii miti makkas argadheellee miti qabaadheesillee miti arrakkooti ofii micciiree jiraadhaan garuu tuffiin ilmi namaa waliif qabu hedduu takka nama gaddisiisa birraan gammadii gofandimii banee ture amma asirratti yoo argitanii abbaan argee hin beekuan ni sanirra guyyaa har'a torbaan tokko maali doolaara 325 achirra ta'etti akka waan mana diriitti wallahi birrii sanillee birraa faallee mari'atanii mucaa kana akkam goona mucaa kana bira dhaabachuu qabna jedhanii mari'atanii waan san godhan birraa gammadii faallee hawwatan annaa godhuu miti maallaqa san argachuu miti maallaqni homaa naan godhu ilma namaatti waa naa godha sanarra saba biraa ta'e silaan araba ta'e silaan waa wayii ta'e wallahi an akka nan taane nin beekan amaaruma shamaa saba biraatu saba biraatu silaa ta'e jechuu barbaadeet yeroo durii yeroo kana hamilee sin qabin rabbi si kanni oromoon si kannit oromoon taa caaluuf maan godhin jawaariif maan godhin Oman godin nawana godi jede inni ya raka banasla jawari wali ni dame OMN ni sin nagafatta yoo jira wallahi jawari wali OMN ni sin harda itti nudeessitanii hunda keessa itti deemtan ka harda ana caala ilmaan tiye caala isinitti osoo dhalatin warra OMN directorri kaameraan marti isaayyuu hin beek saahiba kiyya kalee wajji nyaanna wajji dhuyna saafaa takkaraa wanni sin sobun jiruan wajjin wala mulu isii kun walin dhagaatum naala kanatti garuu dhufanii qarshii 300 natti kennan nama lamaan na laalanii na biraa deeman wallahi ani gaafa jarri hin dhufna naan jettu guyyaa 3-4 waan dalagurraa dalagaati yaballeessee waan isaan na waraaban jedhanii dhufan se'a malee na laalanii akkasitti na sossobanii an daa'imaa miti bar waan san dubbachuun barbaada miidiyaa keessa miidiyaan uummataa ta'etti ammoo nu bira dhaabatee rakkoo kenna uummata keenya bira uummanni biyyaa dhumu jiru sun ka kallattii takkaa yookaan ammoo ka murna tokko qofaa miti yooni har'a inni harargeedhaa waa ta'an har'a karrayyuurraa waa ta'an karrayyuurraa yoo shawaarraa ta'an shawaarraa haa dubbatu barbaanna malee dhimma nama tokko akka dubbatu hin feenu waan kiyyamaa dubbachuu dhabdeeni rakkataan baay'ee jira kan irraa dubbatan garuu ilmaan tun an har'a fixadhe yoo haa jennu bakki teenan irra ga'u ilmaan tun ammootu ni guddatti waan isin irra guddattu isiif rabbi beek kabor ittiin kana dhaabdu abbaa hooqii abbaa makiinaa abbaa baankii na godhuu dandeettan inshallah abdii rabbi irraa qabaadha keessi kiyya bichaan nadiif haa ta'u qulqulluu haa ta'u rabbitti dhiyaadhu malee homaan taatu kanaaf miidiyaalee komachuun barbaadu akka nama dhuunfaatitti illee maqaa namaallee kaasee dubbachuu hin barbaadu sinii galee homaa wanni namni naa godhe hin jiru namni rabbi itti laaffise garuu wanni biraa caalaa haati tiyya yooni viidiyoo tante
sheeka kiyya haadha qabda rabbi yoo umrii yoo lubbuun jiraatan rabbi umrii si haa dheeressu yoo rabbiin agartee qubsuma caffee jannataa san rabbiin si haa dandamsiisu. Ilaa tamma akka biyya kana taate viidiyoo tanteetan haati ta'e agarte matutti dhagama yaada sheek. Dhugaa. Ilma dhiiraati. Dhugaa. An jaaladheetii miti yeroo waan kana qabuun. Anarraa asitti gabba'u yoonin jaakkeettaa bareedaa uffadhe rakkoon qabuu jechuun qabdu. Rakkoo qabaachuu qaba namni sun dhabuu danda'a. Isaaf rabbi beeka garuu harka kennachuu didda namni kun. Nama waan taaneef akka namni natti kolfine jedhee deemuu danda'a. Dhugaa. Waan aadaa Oromoon godhattee amaan koo nama du'eef waa guurti. Haa caalu eega du'e waa guurtiif. Gartee kanuma du'eef waa guurti. Kanuma du'e irraa. Osoo anillee ka du'e osoo nama boru wareeree osoo nan har'a wareeree ilmaan tiyyatan harcaasee haadha mana tiyyaa tana gatee Liibiyaa saataa biyya saataa bakka fedhe ta'e akkamitti akkana godhe akkamitti maanaan jetta gaafas mee maanaan jetta hin wareeran cinqamaan ilma namaati rakkoo isaanii arguurraa nama ofii kiyyaa qooqa bulu wayya maalummaa abbaa gaafa dhandhamte qofa miidiyaa hedduu jira anaa tokko miidiyaa hedduu jira dhaggeeffadhu miidiyaa OMN hojii qofaan miidiyaan islaamaatis TV islaamaa jira Hamilton TV jira TV eenyu Nurul Hudaa jira eenyu Alif miidiyaa kanaa jira BBC jira miidiyaa eenyu tanin keelloo jira kun hundee maaloo ummata akkam maaliif haasawa maal na dhibe waan seenaa akkanaa ta'an hin dabarsan rifaatuun wallahi laazima karaas gitaarii fi allaazima gitaariif kiraarii dibbee fudhadhee yoo bahen alatti namni lalaalu hin jiru jechaa ishee. Artistii ta'uudha gargaaramuun kee bas akkasuma. Laazima naarifachuu qaba. Ani nanarraa akkanatti si fuuldura dhaabadhee sitti iyyuu jiru kun kalee sagalee si ta'u ture. Facebook jala seentee ilaaluu isaan turreen. Yookaan waan akka baltuufi miti waa akka biyyaa miti. Rifaatuu akkamii onnee keessaa dhabdee hirriba dhabee an kopha naan mari'attee gaafiin uummatni deebiin uummanni si deebisu yoo jira naan mari'attee argatte naan mari'attee dhalche rabbiin mari'attee dhalche. Siin mari'adheetii miti. Simaa kanayyuu kasi argaa fuudhu sun birrii ka jaalatee na ergitu iyyuu jechuu anaa miti si'ii miti rabbitu hin gaa hin dalaydaan duraaniin osoo rabbiin hin katabini masgabarra hin jiraatini osoon masgabarra hin jiraatini ijoolleen tun hin dhuftu. Harda naan katabamne gaafa na uumu gaafa ishii uumu walitti dhufeenya kennaaf ilmoo teenya sanillee uume. Riskii agarra naa kennitu yookaan ammoo maallaqa ati naa kennitu sanis hadhaa miti dur naa lallabamte. Anaaf osoo ta'an ilmaan tana duuka lallabamte. Silaa anaaf taate kalee naa ta'a Oromoo yoo naa ta'uu fedhe. Wallahi waan na ajaa'ibsa hawaasa miidiyaa hawaasa kana namni hundi sumuni keessaa hin qabne jiru itti baasee yaani wooma Tigraay wooma siyaasa junta artistoota faana artistii maarruma kana lubbuma namaata mana arabaa keessa kan du'e kabbaan oduu aaraa nu geesse numa du'u nu dabartu nama du'e du'arraa haasaa oola nama jiru namni gargaara. Kana waan du'aallee haasa'uun yoo dhugaa rabbii dubbanne bakka takka taa'ee namni osoo waa margaa takkallee hin argatin yookaan ammoo informeeshina gaa takkayyuu hin argatin waan raasa waan dhugaa qabdu waan dhugaa dhuka qabdu dhama qabdu Oromoo miti yan mee walaa qorannu sheekaan Oromoo miti nama biraa irraa dhufe namummaa tanattuu silaa gaya namummattu laa yoo amantaa keessa achi seenuun barbaadu amantaa miti an kiristaan illee nama cinaa jira saba Oromoo irraa eewa Oromummaa obbolummaa walitti qabna dhiiga walitti qabna har'a gabbayee osoo afaan Amaaraatiin waan takka jedhee yoo isin gaane jedhe oo arrabaa boru an Oromoo miti bakka Amaara ta'e yoo jedhe oo an Tigree ta'e yoo jedhe oo haqa qabda. Mee maal borna arrabsuufi bormataan garagalchuu bineensa na godhu fuula kee laa wallaahi homaa sin fayyadu sun. Guruppii tokko jira guruppii wayii kaasli Mubaarak na walii hidhanii ijoollee biyya Arabaa tuni keessa sagalee kan rabbi laaffiseef illee kana gargaaru jira. Waan achirra taasifamu tokko jira. Ummanni kun naa kadhata kanan beekne ka sagalee salaamu alaikum nan hin jenne achi keessatti anaaf jettee dhimmamtu ijoolleen durbaa hedduu jira kan rabbi ofiisuudha. Hedduu.
ijoollee Suudii hedduu, ijoolleen Dubaay hedduu haa ulfaatan. Achi keessatti waan hedduu taasisa. Sagalee, uffata faashinaa, uffata shiitaa, maali waan akkanaa kana fa'aa achi keessa waliin sheer godhan. Rabbii jedha kan guyyaa tokko guutuu waan kana kadhate. Ani nama rakkadhe. Lakki waan kana narraa dhaabaa jedhee sagalee tiyyaan dubbadhaa hin dubbadhu. Mana kiyya jiran. Mana kiyya keessatti akkamiin nama sanitti dubbadhaan. Namni rabbi sodaatu garuu waan san argee miidhaa ofii caalaa ofiif beela isaa san caalaa of qabee naaf of qaba ture. Namni namaaf of qabe immoo rabbiin anatti siif of qabaa jedheen akkanuma na fakkaate ishee. Miidiyaan qabu maallaqa borgattee miidiyaan qabnu miidiyaa guddaa irra dhufna. Miidiyaa rabbii miidiyaa guddaa kan rabbi jedhee tokko guyyaa takka dhufu oolu. Inshallah. Hedduu waan miidiyaa OMN kanas waan haasoo hedduu qaba. Garuu riskii fidii ammallee yeroo qabna wal qusachuu jirra wal kadhachuu jirra kadhataa jirra ammallee wal kadhachaa jirra illee. Namni hanqatta kaasaa hunuu sila namni abbootii qabeenya. Maallaqa Oromooti kaafii garaa ittiin baastee OMN dalaga. Ana wallahi Oromotu walit shiringii suuna si guureessi jiraachisu jira. Maa waanyita. Maali ilmaan tuni haqa nurraa hin qabdu. Haqa isinirraa hin qabdu. Nabicha haadhaaf nabicha irraa qabanii. Shiriin talee. Afaan qofti maal naa godhaan. Yoo qaamaan na bira jiraate. Ani hirriba dhabee gabbayee ana man fiffiiga olii gad intala durbaa taisii wajjin olii gad deemtu jirti. Saba qabdi obboleettii qabdi haadha qabdi silaan haadhatii bira jiraadhe irra gabbayeen karaa dhubaa. Wallahi uummatuma Oromoo akkana naa godhaan jedhuunan silaa haadhatii bira jiraadhe. Dayfee mukaa dhagaa mukatti bu'ee waan haajamu waan ilmaan tiyya beela ilmaan tiyyaa baasa malee silaa haadha isii bira jiraadhe har'a gad hin bawan. Haadha tiyyaa miti haadha isii bira silaa jiraadhe. Soddaatii tiyyaa mi soddaatiin sodaadhaa jedhani. Silaa isii bira jiraadhe silaa isii na bira jiraadhe. Garuu ammoo akkaataa itti qabdu rakkoo akka itti dalagatu rakkoo akka itti raftu rakkoo manni ati keessa galtu kiraa wanni ati bitattu alaayi wanni ati dhuydu alaayi bishaan dhuydu alaa bitta shunkurtii alaa bitta biyya ta'inatti wanni akkanaan jiru. Ka facaafatee haamata boqqolloo qamadii waa hedduu naqata hin beeknu kana. Shemannee jiran maaliin jiraat aanan takkitti aanan dana si mul'isa sheek. Wallahi halkan takka dhuydi ijoolleen. Maal dhuyidee bulti jedhee nagaan Oromoon. Batus Maayoo Muusaa osoo akkana boo'u du'ee bara. Lafee keessaa yaate yoo dubbanne yoo dhugaa dubbanne. Kalee miidiyaa gaafas miidiyaa hin qabnu sagalee nama walii ta'uu hin qabnu. Inni garuu sagalee nu ta'u ture. Waa malee hin qabne waan Usmaayoo Muusaa. Dubbachuun fedhu sheek. Dhugaa. Abshir daawwattoota keenya hordofaa jirtan. Akkasitti haa ta'u. Inshaallah. Waa isin dhaammachuu fedha. Waan isin hordoftanii koomentii kannitanii maasha Allah nuun jettaniif takka hin dhufne. Namni oduu waan takka wixii waliif fidu wal eebbisa du'aayii walii kadhata yoo kam dadhabe du'aayii walii godha. Akkaawuntii kan hin argitan warri kumaatamaan hordofuu jirtan. Namni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti ragaa ka ijaan na arkaa jirtan. Dhageeffadha ka ijaan na arkaa jirtan. Ka gurraan na dhagayaa jirtan. Ka koomentii kannaa jirtan. Kan asirra jirtan. Ka sheer godhaa jirtan. Maqaa Rabbiitii fi maqaa Oromummaatiin isin qabe maqaa Islaamaatiin isin qabe akkaawuntii kana waan dandeessu darbafadha. Yoo dadhabdan dhiisa nama itti afeera. Mee jijjiirama fidaa. Warri na jala jirtan kun hundinuu har'a kumaa fi maarree gartee namni kuma lamaan jala kalaa'u kun mee namni takka riyaaluma dhibba tokko yoo godhe wallaahi maasiraan taatu hin baddi saanduwichaan nyaattaa waa meeqa darbadha isin hin gaafatu. Silaa gartee ilmaan dilli kun itti ta'uu baatte biyyaan baaqete biyya isaa keessa ta'e lammiin isaatu Oromoon baale gartee kutaa kudha takkaatu hundi Oromoon kan beeytu gartee du'aayii godhuuf kennaa kennuuf waan ajaa'ibaatiin waa gootiif. Rabbi subhaanahu wa ta'ala addunyaa irratti jiraachise Awurooppaa jirtan Eeshiyaa jirtan Miidilistii biyya Eeshiyaa kana jirtu jirtan akkaawuntii nama Rabbi isinii kenne kun akkaawuntiin kana guyyaa boru osoo sadaqadheen jedhin gartee jettee eegaduu ta'e jechuu miti dabarfadhu jijjiirama nu garsiisa akka obboleessa keenya waliin dhufne galatoomaa jennu komii tanaas gartee guyyaa qiyaamaa illee Rabbiin isin qaba inni himate waa takka namni waa himachuun rakkina qabdu mootummaatu na gargaara jedha hayyuu doktora gartee sheekan nama gartee hunda wanni gargaarsa hin barbaanne addunyaa kanatti namni dhuunfaadha ani abbaan qabeenya biliyoona qabus nama isaa hojjetu barbaada.
gartee namni dhuunfaa hin jiru rabbi callaadha mee namuu waan dandeessanii maqaa rabbiitiin lakkoofsa kana kun ofirradha asirra jira akkaawuntiin asirra jira maqaan haadha isaa asirra jira kanatti dabarsaaf haadhaaf abbaa keessanuu biyyatti hin ergitanii miti waan irraa cinaa takka ergaaf namni wanti jiraatu biyya owwitu sanni beeytan nyaata barbaaddi aannan barbaaddi uffata ilmaan dila kana eenyuun dhiisee deemu biyya tana keessa jira biyya kaanittu rakkachaa dhumaa namni jira mana hidhaatii rakkina bakka adda addaa waan dandeessan hidhaa baasuu dandeessan juwaaris du'aa gootan kan mana Saudi Arabiyaa baasuu dandeessan du'aa gootan kana godhuu dandeessan walitti kijibna Oromoo walitti kijibna nama kumaatamiin rakkaa'u gartee qabsoo jechuun bar kana bar jawaar qofaaf jawaar gartee firii baqqalaa garbaa firii habzaa booranaa firii abdii maraggaasaa firii tana obboleessa keenya beela jira ilmaan isaa afur jara afran lubbuun acha keessa jirtu baraaruudhaaf ijuu jira miti arra qabeenya waa xiqqoo takka takka shilingii takka takka illee qannatee isa fayyada namni 10 yoo shilingii takka takka qannate shilingii 10 taati saniif wal mee ol dabarfadha jijjiirama fidaa rabbi isinirra haa jaalatu mee bakka if dhaabdan aniin kun akka abu mu'aazit ilmaan 5 4 yoo rabbi nakkan mee akkamiin ta'e nafaqa biyyaan baa keessatti biyya ofii yoo jiraatte akka feete qottee gartee maatiirra hirkattee akka feete nama bira dhiiftee dalagattee naggadha akka feete fiddee nyaata ollaas nyaachisa biyyaan baay'inus nyaachisan hin beeytan biyya ofii tana keessatti yaa obbolowwan koko lammii tonto himachuun qaanyii miti gartee salphataan nama itti himatanii kadan deewa caljo rabbillee hin jaalani guyyaa qiyaamarraa si gaafatu ka arra dhagee akka nama nageenye deema zara share godhee viidiyoo kana maqaa rabbiitiin si qabe namni share gootanii calbiraa jettan rabbiin itti sinaa qabu na jalan taa'ina namni gartee hin gargaarre ka rabbiin social media kanarra jiraatee arra namni as jala jiru comment wallahi namni gargaaruu hin dandeenye hin jiru wallahi wa billahi rabbiitiin si kan hin jiru aboo qiblaa takka wali qabna nabi Muhammad wali qabna karaa tokko hordofnaa miti mee namnummaan gargaaru jira as keessa maasha Allah ta'isa subhanallah maasha Allah kan gartee mee kan baale kan mugandii isaatu kana goota leenca ilma baale akka nu argite akka nu godhe mee isa jirtan mee gandummatu rabbiin gartee balbalaa fi ibiddaa fi ganda waan isi godhuuf akkatti wal gargaartu wal beeytu siitu duratti kalaa ganda inni itti dhalate mandara inni itti dhalate kaanis akkasumatti akka namummaatitti arra sabaa amaaraati irraa ta'e miidiyaan halkanii guyyaatti dhaadattiin hin gargaaran mana fooqi ijaaraniif gamoo ijaaraniif waa hedduu geejjibatti godhan rabbiin kannee fi kannaasaa baga alhamdulillah kannee ilmaanuma kanaatu seenaa isaa guyyaa tokko kaaya abbaa qabeenyaa isaan godhe riskii fiddi malee ijoollee miskiinummaa hin fiddu riskiin ta'amaan adda ta'e ilmaaniitis adda ta'an haadhaatis adda tiyyaas adda ta'an hunda adda ammoo miidiyaa qofaaf iyyuu kaaniif iyyuu lubbuu namni gargaaruu qabu aboo halkan iyyuu hawaasuma kana sagalee ta'a jennee bara akkaawuntii miidiyaa keessanirraa fuudha akkannaaf hin jenne hawaasa akkuma itti iyyattanitti hawaasa kan akkana argamee gambaga si gammachiisee hamilee namaa kannee gargaaraa jee godhu gofandii gartee maxxansu nama meeqaaf waa guruu jirtan halkanii guyyaa meeqaaf guruu jirtan miidiyaan meeqaaf guruu jirtan wal beeyna akkas inshallah taala rabbi waan gammachuu dhageessa isinummaan hangaa sira jirtan kun wallahi wa billahi waa jijjiiruu dandeessan rabbiin isiniif kan naguusi kan nadha yaa gabricha kiyya yaa gabroota rabbi kan nadha rabbi isinii kan hedduu kun ol darbu jira wallahi nama meeqaan tam mee namuun iyyadha akkaawuntii kana jala deemnee goona waan niyyattaniif akkaawuntii keessan laani lakkoofsa keessan asirratti barreessa isin jala deemu laalleete koomentii keessan jala akkaataa itti ergitan waa hunda isiniif maxxansa asirratti maxxansa kunoo akkaawuntuma kana kan isin argisiisee miti kana katabadhaa walitti akkasii yoo sun taane guruppii iyyuu isinii ijaarreeraan ishee ka guruppii mayyuu ijaaraa fi yoo barbaada guruppii ijaarree linkii asirratti maxxansaa guruppii seentanii nama itti goone nama barreessu nama kanne kan akkaataa itti kannitan waan kannitan du'aa'ii walii godhaa gona wallahi namni kumaatama hin qajiru kun yoo waa gartee niyyatan wallahi waa gootaniif amata meeqaa akka inni nagayaan argatu jiraatu gartee biyyaan baa keessa jira gartee akka nagayaan jiraatu ilmaan nyaachaba guddafatu ilmaan kun miilaan deemnaan ulii dhiisee namarra dhiisee riskii barbaadachuu danda'a hankuma ol kaatu malee gartee shimbirroon hankuma goblaa baaftu teessee eeggatti malee deemtee barbaaddatti riskii haadhaaf abbaa irratti hin eeggattu akkasuma riskiin isaa taasisaa haadhaaf abbaa isaa irra wayii jiraa kun amaanuu deemee riskii isaa barbaaddate ilmoo rabbiin adda kanneef miti aboo rabbi isinii haa kennu ilmoo kan dhorgatees rabbi isinii haa kennu kan fayyaa hin qabnes rabbi isiniif haa kennu sadaqaan tun isin qulqulleessiti kan nadha yaa ilmaan aadam kan nadha rabbi sodaadha oromoo maali miliyoona 6 jechuun lakkaawwachuun yeroo garii si saalfachiiftuu bara kan oromoo lakkaawwachuun wallahi si saalfachiif isa osoo qabu gartee qabatee kanatti taa'uun kan nadha maaloo garee isiniif maxxansa garee wasaappiis goone garee telegiraamaa goone akkaawuntii isinii maxxansa asuma jalaa fudhadha arra warri as jirtan kan dhageessan wallahi na jalaa baa kan hin gargaarre an rabbiin isin qabe baa na jala waa takka naan gootan ani gartee nu hordoftanis waa takka naan gootan nu hordoof baattanis waa takka naan gootan gartee dhiiftanis gargaartanis lubbuma teessaniif arra waan dhufneef nuti dhaadheessuudhaaf waa hin dhufne wal bira haa dhaabbannu lammii hin qabnaa naan rakkadhe ilmaan dila kana rabbiin nakkanne gartee garii gartee yaani gartee qabeenyatti kanna hin gaafa gartee rabbiin
garii qabeenya osoo qabu haadhaa fi ilmoo biraa fudhata rabbiin rizqii tan isinii kenne kan dalagatta mana maadaamii jirtan kan Awurooppaa jirtan kan Eeshiyaa jirtan kan Ameerikaa jirtan kallattii hundaan gargaaruu dandeessan yoo isan gargaare Jawaariif illee waan takkan gootan jaalmarra ofiisumaan gootan abbichi yoo rakkate gartee aboo raayyaa ittisa biyyaatu jettanii meeqa gargaartan rabbi jedha raayyaa ittisa biyyaa jettanii kan nama fitu ture maraattanii meeqa gargaartan masjida meeqa jaartan miidiyaa meenni kan nama garii waan qabne kanaawo meeqa gootan miidiyaalee islaamaas meeqa gootan gartee sooshaal miidiyaa xixiqqoo akka biyyaatti fi akkanaati karaarra deddeemee waa haasa'u jira aktivistoonni eessa jiran kan sagalee namuucaa kanaaf ta'aa jiru mee doktoroonni hayyoonni abbootiin amantii mee eessa jirtan duuba yoo gartee oromummaadhaan waliin gargaara islaamummaan waliin gargaara namummaan waliin gargaara waan ni jiraannuuf hin jirtu du'aa iffannisaa deema hanqanu warri as jala jirtan warri ni jettan rabbiin isinirra haa jaalatu galatooma wallahi hedduun jettan kan lakkoofsan uu kannitan hojii godhatee amaanis jala ta'a anis jalan ta'a namoota itti goonee koomenti kana jala deemna hundi keessanuu ni jedha birrii biyya jirtan maqaa keessan hanqa gootan akkaawunti isinii kan isinii maxxansa asirraa itti ol deebi'aa fudhadha hundi keessan kan ni jettan kun Sa'aadaa Hussein doolaara 100 ni jettan wallahi rabbi sirraa haa jaalatu hunda keessan rabbiin obboloowwan kiyya qabeenya keessan hin hongeessin aboo maqaadhaaf dhufne asirra rabbi nu hongeessin namni dillu kun hordofeef bu'aa nu qabdu miliyoonni oromoo waliigala nu hordofeef bu'aa qabdu nama takka habirri takka kan nateetu kan akkanumatti taa'ee koomentii barreessarra caala kan lakkoofsa keessan barreessan santuura caala kan ni jettanurra caala wallahi lazim mee barreessa harki rabbi isin haa baru kan nama arrabsuu hedduudha zilatti gartee lakkoofsaas kakaayaa jirtan hanqa ni jettan isin akki gootan waan ni jettan linkiin keenya san akkaawuntiin silaahuu hin jira mee haadha qabuwaanni kun gargaara obbolowwan kiyya ilmaan gara biyyaallee haa geeffatu harmee isaa biratti haa guddifatu gartee biyya teenyaa baddee jirti biyyaan baati rakkina adda addaa yaa akhi hin beekta namni biyyaan baa keessa rakkachaa hin jirre hin jiru maaloo isinumatti haasawaa jirraa miti dila kana haasawuu qabu silaa namaa aqlii qabu ni rakkate ilmaan dila kana osoo rakkinaa hin ta'inu gammachuudhaafu badhaasaafu namni waan hamaa kanna silaa ilmoo shan argate seenaa qeeroo kana xiqqaa kana argitan kan biraatillee shan itti haa kennu obbo gartee hin sodaatin rabbiitu rizqii fida isin haa badhaasu haati jiraachuun alhamdulillah ati jiraachuun alhamdulillah saniif gartee isaaniin hin mari'anne gaafa rabbiin gaafa ilmaan sii kennus atis jara kanaan hin mari'anne gaafa gartee wal fuutanis rabbi isin fide carraa isin kan isin kutaa gartee oromiyaa gartee lixa oromiyaa kana keessaa dhuftee ati gamasii dhuftee isin fide hedduutu ni jette obboleeyyan kan riyaala ni jette kan doolaara ni jette kan shilingii ni jette kan birrii ni jette kan yuroo ni jette kan gartee dirhama diinaara gartee waa hunda ni jette rabbiin bakka isiniif haa buusu linkiin isin jirti inshallah akkumaan isin jee akka gammachuu walitti deebinu akkaawuntii ilaallee maashaallah lammiitiyya aboo gartee numa jirtan akka waliin jennu maashaallah akka waliin dhaagan wallahi yeroo gari maaliif ummata kanarraa na godhaa oromuma islaamaa tana rabbi na godhaan jaabar maaliif jennaan isaa amantii isaattis kabajaan goone lammii isaattis kabajaan sumarraa wal xiqqeessu arrabaaf wal xiqqeessu mee warri yuutubaraa hedduu maallaqa rabbii isiniif kennees maa yuutuub marra qeeltanii viidiyoo hawaasa biraan hin geenye arraba yoo taate irra silaasira dhufne waa'ee abbichuu silaasoyne hedduun nu arrabsa arra gargaarsaaf yoo kan dhufnu taate maa aakhiraateetii bar wallahi oromummaa tan dhiiftee deemta biyya dhiiftee deemta ilmaan dhiiftee deemta haadha manaa dhiiftee deemta sabaa sablammoota kee haadhatee ollaa kee hiriyoota kee barumsa kee dhiiftee deemta qabeenya kee dhiiftee deemta eenyu kasumuni waliin awwaalan haadha manaa ka waliin awwaalan jira ilmoo waliin awwaalan jira hin jiru saniif aboo rabbii jedhaati mee wal gargaara maashaallah wallahi dunya jujirta rabbi isin irraa jaalatu bolawon aboo guyyaa qabeenyummaa namaan goonee dhufa rabbi isin irraa jaalatu aboo isin xiqqeessin guyyaa dhiqqaame isin dhiqanii isin awwaalan guyyaa fuula rahamaan dhaabbattan wallahi isin xiqqeessin kan nadha wallahi gammachuu seena dalaganii obboleessa keenya kan gartee ilmaan shan argateef hawaasni keenya kana buuse aboo miidiyumaafuu namni buusaan jiru miidiyaa oduma adda addaa kana waan hin taane maalayaani kan rabbi biratti illee sawaaba hin qabne kana kan sawaaba itti qabdu wallahi kana waan aakhira si fayyadu waan ati khayyanat kanam oduma qof halkani guyyaa kijiba feetu dhugaatee feetu kijibate kabbaadni oduu akbaad jadii takkan al yoom warra jechaa olu kanaaf ish miidiyaan illee nama bilisoomsullee dhageenye sirbi nama bilisoomsullee hin jiru namni walii galee tokkummaa namummaa gartee aboo amantiin teenya bineensotaafullee nama saree gartee lubbu baraaree jannatti seenee jira adurree ijjeesee jahannama seenee jira ilmaan kana baraara ilmaan shanan kana bilaalii fi muhammadii fi islaama mucaa ijoollee babbareedu tana baraaraatiif gartee rabbi isinii sababa ta'a jechuu kiyya rabbi isin irraa jaalatu ahmad hundi keessanuu gartee warri inni hiyyattan isin irraa jaalatu aamin jedha kan hin qabnes rabbi inni kannaaf tana hedduu keessan inshallah taala godha akkaawuntiin jira waan inni hafe hin jiru linkii isin maxxansan hunda gartee isin akkanuu dhaamsa maal jettaan inshallah taala hin dhufna waluma gaddeebine inshallah taala waliin laallame inshallah doolaara inshallah dhaamsi ani qabu
tokkoffaa an waan haasa'ullee adda isheen iyyuu waa baay'ee jedhanii lammata silaa hireen ijoollee xiyyaatuun hiree namuu bakka baay'eetti ilmaan ofii guddifachuu bakka sadarkaa guddaa irratti barbaada. Silaa har'a ispoonsara iyyuu hin dhabu jechuu barbaadeeti akkasuma galatooma guddoo barbaadeeti miti. Nan baasinaallee na baasa yoo riskiin midhaan bishaan kee jiraate biyya yoo jiraate biyya yoo biyya hin jiraanne bakka rabbi na dhaabe dhaabadha bakka jarri itti guddattu rabbi beeka. Maashaallah Muhammad maashaallah maashaallah wallahi ni jettee aba rabbi sin raaha jaalatu maashaallah. Waan amma isheen isiniin jechuu jiru namni rabbi laaffisee fi na gargaaruu fedhu kallattiidha. Sheeka wajjin wal qunnamuu danda'a. Isheen kun osoo amma liivirraan bu'in guruppii isinii achumarra liivii wanni irra isinii haa kaayanii liinkii isinii haa kaayanii liinkii san tuwitanii waasaappii kiyyaaf ka isaanii walit jira. Waasaappii kiyyaaf ka isaanii san admiinii nu lamaan nu bireen jira. Akkasii wal hordofuu hin dandeenye jechuudha. Namni maallaqa na gargaare ka biyyatti na gargaaruu fedhe biyya na gargaaru kaasitti na erguu danda'u. Namni biyya arabaa jiru waan biyya kana na erguu hin dandeenyeef haadhatti irratti na erga achirraa na kadde irraa fudhachuu danda'a waan jedhuuf isinitti himu jira. Otuu namni na erguu barbaadu maqaa kiyyaan maqaa Amaan Hussein jedhuun hawaalaa dhaqee lakkoofsa bilbilaa kiyyaa fi maqaa kiyya haga akaakayyuutti barreessinanii fudhachuu danda'a hawaalaadha. Baankiidhaan immoo baqataadhaan gologoltummaaf gaafachuu jira. In arganne biyya tanatti ammoo gologoltummaan nama fudhatanii jechuudha. Waraqaa isaan sii kennan biluu yookaan bishaan yookaan adii sii kennanii an ammootu biluma jedhan san qaba haa ta'u fudhachuun hin danda'uun. Iqaamaa si barbaachisaa iqaamaa san dhaachuuf yeroo hin qabu sababa sansanii kana isinii ibsuu barbaada. Ulfaadhaa namni rabbii isinii laaffise akkuma isheen isiniin jedhe sani. Silana narra waan biraa ta'e wallahi maashaallah wallahi dur gammachiisanii biraa dhaamsanii isiniin jedhu miidiyaa OMN anarra osoo gabbayee waa jedheeni ana arrabsa uummanni Oromoo kun kulliin isaa gabbayee akkasii miti garuu beekaa isin shirriin jira ummata kiyya beeka anamma jawaan hin caala rabbi argu obbolee baa'ol ka jedhamu xiqqaa haati yaa akiraa miila takkan qabam sababa eenyuti sababa Oromooti. Wallahi gaafa jawaaritti halkan seenan san xiyyiitiin dhahanii xiyyiitiin bakka tana dhoyte mudaan muddii gadi qaama saalaa isaa maddii dhoyte jechuudha. Inni okkola obboleessa kiyyaa gaadha. Inni ifaajee isinirraan qabu ani ifaajee isinirraan qabu ayyee dhiigni isaa sun dhiiga bilaashaati. Oromoo fi bara. Jawaari masani jawaari isin jaalata lubbuu xiyya baaseen kennaafan jawaari. Lubbuu xiyyatan homaanatti fakkaatan jaalala isaaf qaburra garuu namuu waan rabbi itti fakkeessa jaalalaa miti amma bakkiteen nuti jiru Abiyyii fi Jawaariin jedduu miti siyaasaa jedduu miti bakkiteen nuti jiru bakka rakkooti bakka ilmooti namni ilaalaa ilmoo dandeettu namni agartee haadhaa fi abbaa ofii maanaa beeku namni ilmoo argatee ilmoon harkaan rakkattee dhukkubsattee yookaan beeku qabee guddisee arge innu garaan isaa hin jabaatu jedhee yaada rabbiin isaa laaffisu rabbiin agartee niyyaa akka inni itti niyyatu nama kumaan baasee kumaa kitti laallakkaatu nama agartee addunyaatti jiru ibaadaa gala shaadaa san rabbiin nu haa waffaku. Nama addunyaa kanarra keerii malee sharri hin dalagne nama addunyaa kanarra keerii malee waan biraa duukaa faana hin dhoyne rabbi nu haa godhu aslaan awwaluma. Amiin Allahumma amiin. Kan iyyattellee baraniin kunillee osoo rabbiin naa godhe silaa qabaadde hardaan nama masgiida ijaaru nama rakkataa biyyatiyyaa sanirra deemee muluu isaa karaa keessaa kaasee itti ijaaru silaa rabbi naa kenne an qabeenya rabbiin baankii keessa kaadhu rabbi naa hin kennin isin biratti isin taasa'u jiraata rabbiin maallaqa baankii keessa ta'ee naashamu san hin fedhuan duniyaa masgiidaan hin ijaarre duniyaa rakkataa ittiin hin gargaaru summa wallaa hin fedhuan kophaa keenyaadhe maali akkamiin sin mi'aa akkamiin nam mi'aa homaa waan nam mi'aa hin jiru rakkoon ta'e caalaa rakkoo obboleettii dandeettii yoo san yoo gammachiif kan akka mataa kiyyaatitti rakkoo tiyya caalaa wallaahi rakkoon hamma biyya keessa jirtu sun yoo furamne na gammachiifti beela'ee rakkadhee saayimni yookaan hiriyyaan kiyya kan beeku miti kiristaanaa ta'u muslim yoo bira gahin boyaa raadiyoo waan godhuuf yoo qabu yoo qabaadde ni godhaa fanaarra yoo akkana rakkoo keessa yoo jiraadde Oma waan narraa hir'isu sun qabu rabbi godhi naan jedhe waan rabbi godhi siin jedhe ima deemati shira yaadin sammuutiin ta'e tana keessatti akkanuma qaxxitama yookaan ammoo fuulli makan kee deeme homaan taatu kufteen kun namni rabbitti ergate namni rabbii harkabe
namni rabbiin harka qabate kufeen kuf namni maqaa laa ilaaha illallah qabu citeen citu kufeen kuf sanitti amanuu qabna kulliin kennayyuu laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah kalimaatee tanarra jirti nu tolchiti addunyaa nu bareechiti himaa is namni beeku hin qaraane sheeka waan dhagaye waan dhagaye omaan ganda namatti musan ganda Sheikh Abdussalam Dawa yookaan Sheikh Abdussalam Kadir achi mashallah anaaf balbalata ka saanonni ansiin jedhe balbalata kanaafin akkas wallahi ulama akkasii of keessaa qabdi maaliif beeka jazbaa kana akkanaa kanallee baaste kunoo isaan gahan jazbaa akkanaa kanallee hin qabdi garuu ilmaan tiyyatana bakka isiin geetun beelin haa guddifannu rabbiin riskii dhuman qabne isinillee haa waffaku nu kulli keenya riskii dhuman qabne rabbi nu haa waffaku amin 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 jelfama daawwattoota keenya inshallah jechuun facebook jala deemu karaa ilmoo waliin rakkachaa jiru mana hidhaa keessa jiru lakkoofsa keessan nu barreessaa lakkoofsaa fi waan gumaachitan birrii biyyatamii maqaa keessanii jiru gumaachaa yoo facebook yeroo garii irra jirtanii jala gaseenne facebook nama adda maqaan wal fakkaataa karaan salphaan lakkoofsa keessan maqaa keessan birrii biyya gumaachitanii biyya jirtanii hanga gumaachitan hanqas nu barreessaa inshallah tan akkasitti wal jala deemuu dandeenya garee linkii isinii maxxansinaa linkii tuyxanii gaseenu telegram taatu whatsapp taatu goone ni jirti taani isini maxxansina hadisa Abdullah garte hadisa Ibn Abbas marja kana irratti isin raatu murra Ibn Abbas marja abo washan garte rasulullah kanya sallallahu alaihi wasallam marjanan abo iftanim khamsa qabla khamsi washan dura garte itti fayyadami bu'a irraa buufadhu sanirra shababaka qabla haramika dargaggummaa fi qeyroo fi qarreete tan osoo manguddummaan jaarte dullomne irraa fayyadami isin jaan garte wasee garte akkasuma garte fayyaateetis osoo garte hin dhukkubsanne dura abo itti fayyadami isin jira akkasuma garte yaani garte waqtii te osoo garte biiziin taane dura itti fayyadami abo akkasuma garte qabeenya kee osoo miskiinummaan sitti dhufne irraa sadaqadhuuti itti fayyadami isin jira guyyaa sin fayyadne dhufa abo akkasuma garte guyyaa garte duutuu dhufa osoo addunyaarra jirtu fayyadami osoo duuti sitti dhufne rasuulli sallallahu alaihi wasallam nujaa qabeenya keessanirraa osoo garte miskiinummaan isinitti dhufne itti fayyadama osoo duuti isinitti dhufne itti fayyadama osoo dhukkubni isin hin qabne itti fayyadama tanuma isin jenno obboloowwan kee waa hunda isin maxxansina gaddeebine tartiiba goona asumaan waan isin jedhu baay'ee takka hanga maani jettan hedduudha inni jettan wallahi isin dhagama garte kallatuma nama dhabdan nama walitti machuun qaanyiin qabdu wal mari'achuun qaanyiin qabdu rakkachuun qaanyiin qabdu namni ofii durisaa ofiin ga'e hin jiru atu mana namaatti dhiidee kafalan garte akkasuma garte waan qabdurraa kana rabbi si kanne kaanis ilmaan rabbi kanneefi isin haa gammachiisu obboloowwan kiyya bifa bareedan waan isin jee kana maqaa keessan lakkoofsa keessan biyya irraa jirtan maallaqa biyya kamii kannattan akkasi akkaawunti kana fuudha sheer walii godhaa hiriyoota keessan peejii jirtan cufa jala maxxansa garee namni keessa jiru san hunda jala maxxansa miidiyaan waan namaa godhaa miti hawaasa kan namaa godhu dhiisa miidiyaa isintu godhe isini miidiyaa jechuun mootummaa jechuun isini saniif inshallah taala jabaadha akka garte kana ka islaamaa qofa osoo hin ta'in namummaa oromoo teenya kiristaanaa pheenxee ortodoksii protestaantii hundi keessanuu wal bira haa dhaabbannu rakkataa biraa haa dhaabbannu tana inshallah taala tanumaan isin dhaammadha baay'ee takkanaa galatooma rabbi isin raa jaalatu sagantaa bareedduu goone inshallah taala waan isin nu gammachiiftanii fi rabbi keessan gammachiiftan du'aa'ii waliif goonu takkaan du'aa'ii walii goona bilbila waliin keenye walii bilbila kan gartee yaani gumaacha hundaas kan hin gumaachinis kan hin dandeenyis du'aa'ii walii goona kan rabbi isin haa kennu aboo balaa fi beelaan rabbi isin mudin rabbi isin rakkin biyya namaatii fi biyya ambaa keessatti addunyaa irratti isin rakkin guyyaa duutan isin rakkin qabrii keessatti isin rakkin dirree ma'asharitti isin rakkin aboo jannata gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala isin barbaadu waan ni dalaynu hundi balbala rabbi jannata barbaadudha karaan tokko irra deemaa jirra osoo deemtu karaan kun tokko jannata isin tokko jahannami karaa jannata isin geessiniif haa ta'u obboloowwan maatii teessan irraa kan du'e rabbi rahmataa godhu kan jiru rabbi gartee fayyaa fi imaan haa kennuuf kan dhukkubsatu rabbi aafiyyuu tanumaan jaa inshallah taala ilmaan keetis warra ijaan argee hortee isaanii argee fuudhaa fi heeruma isaanii bu'aa isaanii argee sillachuu haadha manaa keetiin wajjin isin haa godhu inshallah isiniif haa guddisu inshallah taala tanumaan sirra dheereesse bishaan siif hin kanneen maaleesh yetti miti warri maatii keessan sanu maaleesh inshallah tuktukii isa jalaa rabbi isin haa baasu balaa biyya sanii gartee du'a tasaa jalaa isin haa baasu hiree teessan gartee tan gubbaarra jala jirtu gubbaarra isiniif haa baasu aboo isin milkeessee ilmaan keetii hojii gammachuu hiree addaa isin godhee giriinii isin kennee buluu baantasan isin kennee gartee isin haa gammachiisu gartee jidduma tanattu rabbiin waa fiduu mal abbaa qabeenyaa tokko isin kennee warri gartee 125 akkana niyyate
hambifatee qabeenya isaa abbaa tokko rabbiin bakka tanaa fiduu mala aboo rabbiin subhaanahu wa ta'ala